Shama akka fuula akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hiriyoota YouTube chaanaalii kootii akkam jirtan nagaa jirtanii nagaa waaqayyoo bakka jirtan hunduma keessas na qaqqabu baga bara haaraa bara 2013 nagayaan geessanii ani baay'ee dasne jedheera jechuudha gammachuu guddaa turatti dhaga'ama bara kana arguutti jechuudha sababni isaatis namoonni hedduun bara kana arguu osoo barbaadanu guyyaa kana osoo argin darbanii jiru jechuudha. Kanaafuu nuti immoo namoota carraa qabuudha. Osoo wanti hedduuntu wanta hedduutu ture akka nuti hin jiraanne kan gochuu danda'u jechuudha. Rakkoo garaagaraa keessa darbinee dhukkuba kana hin beektu addunyaa guutuu kan nama hedduu lubbuudhaan darbisiisedha jechuudha. Garuu waan hundumarraa eegee waaqayyo guyyaa irraa kan akka arginu nu godhee jira jechuudha. Nuti hundumti keenya akka amantaa keenyatti warri irra lubbuudhaan bara kana arguudhaaf carraa argate hundumti keenya akka amantaa keenyatti waaqayyoon galateeffachuu qabna jedhee yaadaa hundumti keessa waaqayyoon galateeffata. Bakka garaagaraa keessaniitu ayyaana kana dabarsuu dandeessan mana madaamii keessatti kana caalas namni rakkoo guddaa keessatti dabarsuu danda'u jira. Biyya keessa ta'ee namni mana hidhaa keessatti dabarsuu jira, namni hojii kan dabarsuu jira. Namoonni hunduu carraa garaagaraa keessa ta'eeti kan dabarsu jechuudha bara haaraa kana. Kanaafuu osoo hin gaddin jechuudha keessatti warri mana madaamii hojjetan gammaduu qabna. Yaadannoon jira yeroo ayyaana kan maatii keessa waliin dabarsitan yaadannoon garaagaraa jiraachuu danda'a jechuudha. Bara darbe kana maatii keessa waliin dabarsitanii bara ammaa kana immoo kan iddoo garaagaraa teessanii dabarsituun jirtan waan ta'eef gadduun qabdanii namoonni immoo ayyaana kana osoo arguu barbaadan guyyaa kana osoo hin gahin lubbuu isaaniitiin darban osoo jiran waan ta'eef nuti waaqayyoon galateeffachuu qabna. Warri guyyaa kana arguudhaaf carraa nuuf kenname jechuudha. Kuni kan ta'e dandeettii keenya ni miti. Ammas irra deebi'ee kan jedha waaqayyoon galateeffachuu qabna jechaadha guyyaa kana arguu keenyatti. Ana gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Yookiin immoo wanti addaa tokko argadhee osoo hin taane lubbuudhaan jiraachuu kootittuu bara kanatti darbuu kiyyatti rabbiin galateeffadha jechaadha. Hundumti keessan akkas godhuu qabdanii inni biraa maalinni bara 2012 waan hedduu keessa darbinee jira. Hundumti keenya akka mataa keenyatti jechuudha. Barri kun immoo bara itti waan hunduma keenyaan jijjiiramu. Bara waliif itti yaadnu, bara itti wal kabajnu, bara itti wal jaalannu, bara gaarii akka nuuf ta'u hundumti keenya yaaduu qabna si jijjiiramuudhaafis kaka'uu qabna jechaadha. Jijjiiramuun jedhu qabeenya ni miti. Jijjiiramni karaa hedduudhaan jira. Fakkeenya jijjiirama yaada garaa keenyatti jechaadha. Jijjiirama yaada garaa keenyatiin kan jijjiiramuu qabnu badii keenya hundumarraa deebine namoota hamachuurraa deebine namoota sobuurraa deebine hanna keenyarraa deebine badii keenya garaagaraatiirraa deebine waaqayyo wajjiniin bara itti jiraannu nuuf haa godhu bara 2013 kana jechuudha. Dhugaa nama kan itti waliif yaannu kan itti wal kabajnu an jaalalaan tokko taane jiraannu. Barri kun bara hundumtuu ammame bara 2012 kun yoo ture miti ji'a 12 duwwaadha jechuudha. Baatii 12 sana booddee bara itaanutu dhufa. Barri kun dhufa darbaa akkanumatti bara 1000 yookiin immoo bara 2000 jiraanna miti. 100 yoo jiraannedha nuti jechuudha. Yeroo gabaabaa qabnu kana keessatti waan gaariidha hojjennee dabarsuu kan qabnu malee namoota miidhuudhaan namoota ajjeesuudhaan qarshiidhaaf jennee yookiin immoo qabeenyaaf jennee wanta garaagaraa cubbuu garaagaraa hojjennee nama jibbine tasa du'uu dandeenya. Tasa jechuudha. Namni kamiyyuu homaa tokko intini nuti qabnu hin jiru addunyaa kanarra jiraachuudhaaf gaafa waaqayyo jedhe hunduun dhaabata. Kanaafuu wanta gaarii hojjechuun hunduma keenya nu fayyada jechuudha. Homaa nuuf hin godhu. Wal jibbuun qabeenyaaf jennee yookiin qarshiidhaaf jennee dabarsinee wallaachuun obboleewwan keenyaa fi hiriyoota keenya wajjin wal dhabuun homaa nuuf hin fayyadu jechuudha. Qarshiin hin dhuma barri sin darbaa gaaf tokko garuu nuti lubbuu keenya hin darbine jechuudha. Garuu amma sanitti waan gaarii hojjennee dabarsuu qabna. Namoota jaalachuudhaan, namoota kabajuudhaan jaalalli namoota wajjin hin qabne, hiriyoota keenya wajjin hin qabne, maatii keenya wajjin hin qabne cimuu qaba jechuudha. Maaliif kan darbee jira isa hin daganna. Garuu yaada garaa keenya jijjiirannee
namoonni hedduun maatii keenyaaf illee kan hin tollee jirra jechuudha. Maatii keenya kan tuffannu kan arrabsinu namoonni hedduun amala garaagaraa qaba. Tokko amala nama arrabsuu qaba, amala maatii ofiin kabajneet qaba, kun immoo amala hannaa qaba, kun immoo amala garaagaraa qabna nuti nama waan taaneef hundumti keenya yakkamtoota. Kanaafuu amala keenya badaa kanarraa deebine bara itti namoota itti kabajnu kan nama jibbinu yoo taane nama itti jaalannu tokkummaadhaan akkasumaan wal jibbuun homaa nu fayyadu. Sababni isaatis guyyaa tokko hundumti isaa hin dhaabata waan jedhu boru dhiisne keessa deemna jechuudha. Hinduuna jechuudha lubbuudhaan. Kanaafuu immoo tokkoon cubbuu irraa hojjechaa jiru. Kanaaf immoo itti gaafatamna. Amantaa kamiyyuu ani waa'ee amantaa miti kan amma odeessaa jiru amantaa kamiyyuu hordofuu dandeessan. Kanaafuu yaada garaa keenya jijjiirrannee bara kana jaalalaan kan namoota itti jaalannu bakka waan hunduma keenyaan jijjiiramne nama haaraa bara haaraa kana nama haaraa taane kan itti eenyummaa haaraadhaan jalqabne kan itti xumuru nuuf haa ta'u. Wanta hedduun darbee jira. Isa darbe garuu isa darbee dhiisuu qabna, bakka dagachuu qabna. Keessattuu cubbuu walii dhiisuu keessatti obboleewwan keenya wajjin wal dhabuu dandeenya, hiriyoota wajjin wal dhabuu dandeenya. Gonkumaa namoonni waa hedduu ta'uu danda'a kan nus namoota gaddisiisuu dandeenya, namoonnis nu gaddisiisuu danda'an. Garuu waan hundumaa garuu bara 2013 kanatti akka nu waliin hin darbine asumatti cubbuu keenya kanas jechuudha. Kan namootas gaddisiisnee jirra yoo ta'e dhiifamaan namoota dhiifama gaafachuu qabna, dhiifama godhuu qabna namootaa fi inni biraa maalinni waan hundumaa jechuudha barreeffachuu qabdan. Fakkeenyaaf waan amma sadarkaa amma irra jirtan kana jechuudha bara 2012tti sadarkaa amma irra jirtan kana barreessanii bara dhufu kanatti immoo iddoo akkanaa ga'uu qabeettanii jechuudha. Barreeffachuu qabdan. Inni biraa maalinni amala gadhee keessan kan namni hundinuu amala gadhee qaba. Anillee namni kamiyyuu amala gadhee fi amala gaarii qaba. Amala badaa keenya san garuu sobaa yoo ta'e nama hamachuudha yoo ta'e rakkoon keenya rakkoo garaagaraa qabna hundumti keenya garuu bara 2013tti kun gonkumaa na waliin darbuun qabu jettanii barreessitanii asumatti dhiisnee darbuu qabna jechaadha. Hundumti keessan bakka jirtan hundumatti jechuudha. Iddoo garaagaraa taatanii haala namatti hin tolleen ayyaana kana dabarsuu dandeechan garuu maalinni ammas waaqayyoon galateeffachuu qabna. Sababni isaatis namni oduma guyyaa kana arguu barbaadu osoo hin argin lubbuudhaan darbee jira waan ta'eef nuti immoo carraa qabna. Uumaa rakkoon qabu ayyaanni kun yoo darbe inni itti aanuun dhufa. Isa itti aanu immoo gammachuudhaan dabarsuu maatii keenya waliin dabarsuu dandeenya jechaadha. Kanaaf osoo hin gaddin gammachuudhaan maatii keessanii bilbiltanii akka waan isaan bira jirtaniitti itti dabarsuu ni dandeessu. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Hedduu isin jaaladha. Yaada keessan immoo koomentii naa barreessaa. Akkasumas YouTube chaanaalii koo like subscribe naaf godhaa. Hunduma keessatti sinan jaaladha, sinan kabaja. Nagaa waaqayyo bakka jirtan hundumatti isin waliin haa ta'u. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.